Freewayn har'as Minnesotaatti yeroo lammaffaaf cufamee jira. Karaan guddaan Freeway 35W North kara kallattii kaabaatti ka deemu cufamee jira. Kun yeroo lammaffaafi kan Minnesotaa keessatti ta'aa jiru. Egaa akkuma dura hime kun yeroo lammaffaaf Minnesotaatti ta'aa jira. Freewayn har'as Minnesotaatti cufamee jira. Jimaata Juulaay yookaan adoolessa 10 bara 2020. Oromoon yeroo lammataatiif kunoogaa karaa guddaa Freeway cuftee jirti isiniin jechuudhaafi kana fakkaata. Heddumminni namaallee har'aa kana duraarraa addatti mul'atee jira. Karaan kun karaa guddaa Freeway karaan kun karaa guddicha Freeway Highway 35W North kan gara kallattii kaabaatti deemu jechuudha. Yeroo lammataatiif Minnesotaa keessatti Freewayn cufamee jira. Kun seenaa Oromoon hiriira nagayaa yookaan mormii biyya kana keessatti geggeessitu keessatti bara kana yeroo lammaffaaf jechuudha baatii kana keessa. Egaa kan kana fidee ajjeechaa Hacaaluu irratti geggeeffamedha. Sunis immoo kan mul'isu mootummaan biyya kanaa akka xiyyeeffannaa saba keenyaaf kennu, taaksii nuti kafallu gargaarsa ta'ee biyya sana deemee qawwee bitee akka nama keenya ajjeesu, artistoota keenya irratti ajjeechaan fokkataan akkasii geggeeffamu. Sana irratti xiyyeeffannaa godhee mootummaan kun akka inni Oromoota gaaffii isaanii deebisuuf akkasumas miidiyaaleen addunyaa akka qalbii isaanii harkisuuf jecha karaan akkanaa karaan gurguddaan cufamaa jechuudha. Seenaa kana keessatti baqataan waan akkasiin godhu yookaan warra lafaa warra biyya kanaa warra mootummaa qabutu gaaffilee gurguddaa yeroo qaban waan akkasii karaa gurguddaa akkasii cufuu godhu jechuudha. Nu hordofaa ammallee.